Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanti. Nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha warroonni addisii taatanii subscribe godhaa maatii naa ta'a. Warroonni duraan maatii kiyya taatanis immoo share like commentii godhuu hin raaffatinaan isiniin jedha. Na jajjabeessa Itoophiyaatti namatti hin tolu beektanii achumaa wayya. Biizii nama godha sanirraan isiniin jedha ishee jireenyi. Kanaafi amma ganama keessa si'aati tokko walakkaa ta'ee jira. Amma maal hojjettee kaatee hojjettanii biddeen kee tolchee hundumaa raawwadhee tanaan ka'ee biddeen ijoollee waamee ergee jira suuqii. Amma gara suuqii deemaa jira. Achaan oolladhaa jechuudha. Har'a kophaa kiyya oola. Har'a kophaa kiyya oola. Raggaasaan qotiisa deemaa hin qottaniis immoo hin jedhina. Tokkoon ta'uu deemtee irra. Tokkoon ta'uu dide inni qotiisa deema ani kophaa kiyyaatti oolaarra kana waan ta'eef ta'aniin ta'u jiru akka kana dadarrabatanii gara hojii deematanii siniin jedhashi amma ani waan achi ooluuf hojii keessan irratti shillaan jedhani inni galee ofiisiin gatiina nyaadhaa dhugaa waan gosu dhugaan sinin jedha rabbi qaldiin qaldiidha waan tokko isinitti hima ijoollee keenya jechuudha. Nuti amma ijoolleen jechuudha. Maal xiqqoomallee raftiin gootu kalees dhuftee birrii kana bartee bakka wanni namni siniin hin jenne hin jiru. Sinii galaami yaada kee fi karoora keessituu beeka. Maaltu na baasa itteessituu beeka. Yoon taa'e maa inni bu'aan kiyya yoon hojjedhe maa inni bu'aan kiyya jetteessituu beeka. Namni akkanumaan haasaa bar akkanumaan jechuudha. Kanaaf yaada namaa dhiisaatu karoora keessan. Namni kamiyyuu hoggaa 5 taa'e 50 taa'e 10 taa'e 100 taa'e biyya keetti galuu ni nafa. Sinii gala biyya keetti gaafa galte moonni nyaatanii dhuddaa kan du'e bira warra du'aa dhaxxaa kan sirna bira qabu bira sirna dhaxxaa. Bakka kan gammade wajjin gammaddaa kan gadde wajjin gadditaa yoo gadi baate nama wajjin yoo warra du'aa dhaxxillee baasii qaba yoo sirna dhaxxillee baasii qaba yoo kiristinaa dhaxxillee baasii qaba. Baasiin sun eessaa dhufu kan kaleessa hojjettee achi godhatte sanii jechuudha. Sinii galeemi kanaaf inni immoo yoo ittiin dabalamne hinuma dhufu. Gaafa dhume san immoo ka'ee tan hojjedhette gaafa yaaddu hojii sana waan hojjettu hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himaan haga beekuma kootii yeroo maduraa sana yeroo sumunii qabdu yeroo jabaa shilingii birrii tokko qabdu sana hojii tokko uummadhu. Maaliif jennaan baasiin ati baasu sun kan duraan ol kaawwatte sanirraa osoo hin taane kan amma hojjetachaa jirturraa jechuudha. Sinii gala hojiin nama kabachiisaa malee akka kootti nama hin salphisu nama hin qallalchu nama hin xiqqeessu. Sinii galee amma roobaa jira isinitti agarsiisa. Rooba kana keessa amma bakka hojii deemuuf inni warrafe maaltu na da'u har'aaf waan nyaadhu namni har'aaf jechuudha. Boroo maaliin ta'a gaafa harkaa dhabe achuma deebi'ee biyya namaa sanoon kan ammas kushiina namaatitti deebi'a. Yoon kan immoo nama laalee dharra. Yoon kan immoo ayiin jedha waan kaleessa darbisa osoo akkas godheeraadha odoo akkana godheeraadha odoorra immoo gaabbiif eegeen duuba oolti jedhan. Sinii galee odoorra oggaa waa harkaa qabda waa hojjechuu dandeessa sana hojjedha hundumti keessan jechuudha. Xiqqaa guddaa dhiiraa fi dubartii osoo hin jedhin jechuudha. Sinii galee kanaaf firrii kee fayyaa kee fi qabeenya kee hojii keeti firri kee abbaan fedheeyyuu fira namaan ta'u abbaan fedheeyyuu biddeen takkasiif hin kennu abbaan fedheeyyuu warri kun rakkateedha unkaan kabootan siniin jedha qoraan kaboota xixxifoota kan namni sinii kennu hin jiru. Yoo qabaattee zanaattee ittiin rakkattu waan barbaadetti zanaattee jiraataan siniin jedha. Kanaaf asaa sinitti hin baayisu kanuma sinitti dhaamuuf dhufee amma maabiraatii ibsee malee dhugaa rabbii hin dukkanaa mana keessaa isin balbala waa cufee jiruu fi ganama qorra kanaanii yeroon kun yeroo gannaati yeroo qorruu osoo rafuu dharraatu osoo raftii godhuu dharraatu osoo zanaattee jiraachuu barbaaddu maaltu akkas jireenyi immoo bu'aa bayii qaba. Akkuma biyya namaa amma biyya namaatti si'aatii ilaalla kaane amma si'aatiin gahe onkan ijoollee mana barumsaa deema onkan immoo qursii isaaniitti ganama nutti ga'a onkan waan tokko
Sinii galaami akkasumatti binin jennee hojjennaami waanuma achitti binin jennee hojjechaa dhufne sammuun keenya nu baree jiru sana sinii galee hirriba irraa ka'uu sammuun keenya baree jiru sana hojii harki keenya baree jiru sana yoo san nafsiisuu baannee akkasumatti sammuu keenya barsiisnee yookaan immoo akkasumatti hojiitti gadi baane sammuun keenya ammallee waan achitti wanni cinqama hojii yookaan immoo cinqama si'aatii waan sammuun keenya qabuu fi asittis nu hojjechuu danda'a jechuudha. Amma osoo duraan kan ganama rafu yookaan immoo bakka taa'uu maal jechuudha qutee hin ka'u ganama kan tokko kan lammaffaa immoo hojii qabaachuu maalirraa nu hubaa jedhe maalirraa nu hittisaa jedha wanni irraa nama hittisu yoo hojii tokko hin qabaanne jechuudha nama bira dhatta ollaas haa ta'u gwaaddanyaas haa ta'u maalis haa ta'u yoo achi dhatte waan tokko haasofta innis waan tokko haasa'a. Sunis waa tokko haasa inni dubbiin sun walitti dhufe eewu jedha abaluu jedha akkasi dubbiin sun ganaa warreen sun baay'atee namaa wal loluu maal jechuu dubbiin biraa manatti si dhufuu waan ati sammuudhaan qabne yoo gaarii faasufti garaa ta'u waan akkasii sanna yoo hojii kee qabaatte gara hojii kee dhatta abaluun raqe mana addis ollaa keessoo ta'e abbuma fedhe fira keessoo ta'e akka addisiisentu walitti dhuftaa jechuudha. Sinii galee tokko kana hundumti keessanuu attention itti godhaa. Yoon dogongore ifaman sinin jara gizee tokko taphumaaf waan tokko xaal godhaane viidiyoo sinii waraabummoo akkuma sinin jedhe yeroon kun yeroo gannaati lamaffaa lafa qonnaallee nan qaba kan bitee kontiraata mana binnee jirru isa facaasuu maal jechuu bakka kanumaan biizinatti ta'e mana keessas immoo waa hundumtuu addisiidha waan ta'eef sittiin tolu hojii maali beeta waan ta'eef hammi isaas takaakalate maal jettutti yeroo baay'ee sitti si furata kanumaaf sinirraa bade yoonaaf mijate kanaan booda sinirraa hin badin akkam bultan yookaan akkam ooltan isin jechuu hin dagaddu like share godhaa hundumti keessanuu sinin jaaladhaa sinin kabajaa hojii keessanitti jabaadhaa gazaba teessaan qabadhaan sinin jedhaa nuti yeroo baay'ee ijoollee shamarranii gara laafinni haafu gaafa asitti galtan dhugaa rabbii baay'ee mataa isin dhukkubsa. Yeroo duraasa namni shuwwi siin jedha waan kennitiidhaan shuwwi siin jedha boruuf maal rakkaatti maasii kennin yookaan maasii gargaaru namni siin jedhu hin jiru of danda'a dhaabbadhaan siin jedha jabaadhaa bakka jirtanitti fayyaa argadhaa oolmaa gaariin siin jedha galatooma warroonni koomentii bareeda namaa barreessitan hedduu galatooma warroonni share laayikis gootan hundumti keessanuu si ilaalaa jira koomentii keessan ganama kana. Hojjechaatii dubbisee jira galatoomaan sinin jedha hedduun sin galateeffadha viidiyoo immoo irra taa'ee baqa wanni dhaban viidiyoo dhiisee biraa deemaa malee yeruma gadhiise sanitti siif seenu inni guddaan noo turkiin nu rakkisaa jira ganna kanaaf ta'e maaliif akka ta'e hin beeku hedduun sin galateeffadhaan sinin jedha haasaa sinitti baay'isee soorii ciao turtii gaarii.